raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar, nageenyi keenya ulfinaa fi jaalalaa isinaa ga'u. Sagantaa keenya idilee jimaata galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Har'a guyyaan Adoolessa 23 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatitti. Jidduudhaan muuziqaa isin affeeraa oduu fi sagantaa har'aaf qabannee isin biraan geenya. Ani kan isin waliin turu Gurmeechaa Gammachuuti. Oduun isin dhageessisuun kara sagantaa itti aanutti isin dabarsa. Qondaalonni ABO 9 mana hidhaatii dhabamuun dhagahame. Mootummaan naannoo Amaaraa lola cimaarra jiraachuu himee magaalonni to'atamuu haalee jira. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay dhukaasa dhaabuuf haalduree haaraa dhiyeesse kanneen jedhan hangafootaa amma oduu tokko tokkoon isinitti hima. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 9 Adoolessa 22 bara 2013 waajjira poolisii magaalaa Galaan keessaa baafamanii dhabamuun akka isaan yaaddesse itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Dr. Gadaa Holjirraa, Jaalbattee Urgeessaa, Jaal Gadaa Holjirraa, Gadaa Gabbisaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Waaqoon Oolee fi Saa Gaaddisaati. Isaan kun kan galaanii dhabamsiifaman har'aadha jechuudha. Hooggantoonni adda bilisummaa olaanoo 9 ta'anii kan mooraa Awaash Malkaasaadhaati dhibba darbee dhufanii waajjira poolisii Galaanitti dhufanii hidhamanii har'ammoo gara barii maatiin deemee jaallan kana achi dhabuusaa dhageenya. Nuti ammas irra deddeebi'ee yeroo adda addaatti miidiyaa keessaniifis miidiyaalee biraafis akkuma kennaa ture nuti hoogganoota kanaaf yaaddoo lubbuun jiraachuus dhabuu isaaniif yaaddoo guddaa keessa qabna. Kaleessa gara ganamaa wayita maatiin gaafachuuf deemanitti hidhamtoonni kunneen bakkasitti akka hin argamne itti himuun poolisoonni ofirraa akka deebisan dubbatu. Dhimma isaanii nuti waan beeknu hin qabnudha inni jedhe. Dhimma isaanii hin beeknu jedhee maatii ofirraa deebisi. Garuu akka qaama mootummaa tokkootti sirreeffamaan tokko yookaan hidhamaan siyaasaa tokko isaan bira gaafa dhufu galmeeffamee gala. Galmeeffamee ba'a. Eessa akka dhaqullee maatiif beeksisuun dirqama jaarmiyaa sanaa yookaan dhaabbata sanaadha. Dhaabbanni sun deebii hin kennineef jechuudha. Duuchumatti ba'aniiru eessa akka isaan dhaqan hin beeknudha kan jedhu. Qaamni fuudhee ba'ee eenyu haa ta'u eenyu wanti beekamu hin jiru. Jaal Abdii Raggaasaa dabalatee qondaalonni adda bilisummaa Oromoo fi miseensonni dhaabichaa hedduun eessa akka jiran akka hin beekne ibsuun gochaan nadhii gammadaa irratti raawwatame akka hin dabalamneef yaaddoo qabaachuu himu. Hooggantoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo addatti immoo gaazexeessonni sagalee bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti mana hidhaa adda addaatti mimmiliksaa tureera sirni kun. Akka fakkeenyaatti bineensi kaleessa Jaal Nadhii Gammadaa nu jalaa nyaatee har'as Jaal Abdii Raggaasaa bakka inni jiru hin beeknu. Har'allee bineensa sanaan nyaatameeraa fi hin nyaatamne isaa waan beeknu hin qabnu. Akkuma kana shamarree Jaal Ayyaantuu Bulchaa immoo mana hidhaa Burraayyuu irraatii nama yeroodhaaf hagammaatti maqaan ishee hin beekamne shamarree tokko duukaa dhabamsiifamteeti kan jirtu. Eessa buutee ishee hagammaatti hin beeknu. Akkuma kana qeerroowwan qaqqaalii qeerroon bilisummaa Oromoo qaqqaalii ta'an hedduun dhabamsiifamanii eessa akka isaan jiran hin beeknu. Gariin mana leenjii waraanaa jiru jedhama. Gariin immoo eessa akka isaan bu'an hin beeknu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee daldaltoota jimaa iddoo gurgurtaa isaanii irraa buqqisaa jiraachuun dhagahame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti Aanaa iddoo Saaris jedhamutti daldaltoonni jimaa iddoo gurgurtaa isaanii irraa akeekkachiisa tokko malee buqqa'aa jiraachuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Magaalaa Finfinneetti iddoo jimaan gurgurtaa jumlaan itti raabsamuu fi daldaltoonni waldaalee 5 gurmaa'anii hojjechaa turan
Akeekkachiisa tokko malee iddoon kun investimentiif barbaadama jedhamanii akka irraa buqqaan miseensi waldaa caffee gullallee tokko ibsaniiru. Lafa kennus hin dandeenyu qaama waan nun jedhan nuti waan kana sassabuu dandeenya duraa kaasaa nun jedhani haadhaa jedhani qabeenya achirratti dhagaa buufne hashawaa achirra buufne sharaa ijoolleen ijaaratte muka kana hunda waan kana hunda achirratti osoo nuti fudhatin namichi waa xiqqoo takka lafa nuti tolchee biyyee makiinaa afur akkana nu naqee lafa xiqqishu daldaalee lafa biyyee xiqqishu duraa kaasee nuti tolchee nuti amma isallee inni godhu hin barbaannu amma waan sana immoo amma muka kasaara haga ammatti kasaara guddaa keessa galee jira haga ammatti sharaa kan tolfannee bituu hin dandeenye roobni qabeenya biratti itti roobaa jira ammallee jechuudha. Akeekkachiisa tokko malee iddoo irratti hojjechaa turrerraa erga buqqaanee booda waajjira kantiibaa magaalaa Finfinneetti iyyannullee dhimmichi nu hin ilaallatu jechuun deebii akka hin laanneef daldaltoonni kunniin himaniiru. Waajjira adaanatti waraqaa qabadhee dhaqee waajjirri sana deebisaa deebisuu hin danda'u naan jechuudha. Ijoollee xaafii ala achi jiran jechuudha. Waajjira kantiibaa jaartuu kantiibaa jechuudha. Wanni kun waajjira daldalaatu amalakkata malee nuna amalakkatu naan jettee na deebisiiftee waraqaa nagamaa mana keessi jechuudha. Kutaa magaalaa hundi geessee waraqaa irratti faramsiisee gilbaatii isaa mijaasii godhee namni deebisaa nu kennu hin jiru jechuudha. Sababuma kanaanis gurgurtaa qonnaan bultoota irratti dhiibbaa akka qabaatee fi namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hojii malee akka hafan dubbataniiru. Gamitti nama kuma digdamaa galma soddomaa takkaatu achirraa fayyadamaa jira jechuudha. Booda kana immoo ammaan sana haram biyyaanaa haram deemnaa illee ammaan sana yaaddoo guddaa keessa gullee jirraa jechuudha. Waan kanaaf miliyoona 10 oli malee sana gadi. Mootummaan naannoo Amaaraa waraana daangaa babal'ifannaa Tigraay waliin taasisaa jiruun adda waraanaa 3 irratti lola cimaarra jiraachuu himee magaalonni fi bakkeewwan daangaa naannoo lameen irratti argaman humna ittisa Tigraayin to'atamuu haaleera. Dubbi himaa mootummaa naannoo Amaaraa Gizaachoo Mulunee adda waraana Walqaayit Waagimiraa fi Raayyaa irratti humna ittisa Tigraay ofirraa qolachuuf lolli cimaan godhamaa jiraachuu dubbate. Waraana kana irratti poolisiin humna addaa fi raayyaan ittisa biyyaallee hirmaachaa jiraachuu himeera. Humni ittisa Tigraay gama kibba Tigraayin daangaa qaxxaamuruun magaalaa naannoo Amaaraa Qobboo, Dabarqii fi Waldiyaa qabachuuf dhiyeenyatti akka argaman miidiyaaleen gabaasaa turan jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa garuu oduun humni ittisaa Tigraay bakkeewwan kana qabadheera jedhu olola xinsammuu hawaasaa to'achuuf oofamuudha jechuun haaluun magaalonni fi bakkeewwan kun to'annoo raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota naannoo Amaaraa jala akka jiran hime. Dubbi himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee lola humna ittisa Tigraay waliin taasisaa jiran irratti raayyaa ittisa biyyaa, humna addaa fi milishaan naannoo Amaaraa akkasumas humnoota naannolee biyyattii adda addaarraa dhufan waliin ta'uun injifannoo argachaa jiraachuu himee jira. Haa ta'u malee dubbii himtuun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Bilanee Suyyum labsiin dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaan federaalaa labse ammallee akkuma kabajametti jira jechuun miidiyaaleef himtee turte. Sababa wal waraansa biyyattiin keessatti argamtu lammiileen Itoophiyaa Suudaanitti baqachaa jiraachuun beekame. Baqattoonni Itoophiyaa kanneen 5,000 ta'an guyyoota muraasa keessatti gara Suudaanitti godaanuu akka danda'an aangawoonni Suudaan beeksisuu isaanii dhaabbata odeessa Ajaansi Firaans Pirees waabeffachuudhaan VOA'n adoolessa 21 bara 2013 gabaaseera. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana Tigraay gidduutti taasifamaa jiru hammaachaa dhufuu isaatiin torban kana keessa qofa lammiileen Itoophiyaa 3,000 ta'an biyya Suudaan seenaniiru. Walumaa galatti lammiileen Itoophiyaa Suudaanitti baqatan 60,000 dhaqqabuun ibsameera. Wal waraansi kun bifa isaa jijjiirratee babal'achuun naannoo Affaar keessatti namoonni nagaan 60,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa akka buqqaaniif sababa ta'eera. Akkasumas lubbuu namoota hedduu galaafachuu madditti qabeenya hedduu barbadeessee lammiilee biyyattii beelaaf saaxiluusaa dhaabbileen idil addunyaa yaaddoo isaanii ibsuu irratti argamu. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay dargaggoonni fi humnoonni nageenyaa kumaatamni naannolee biyyattii garaagaraa irraa waraana daangaa babal'ifannaa mootummaa naannoo Amaaraa tumsuuf gara kaaba biyyattiitti bobbaafamaa jiran hordofuun ibsa baaseen haalduree dhukaasa dhaabuu haaraa dhiyeessee jira. Haaldureen haaraan addi bilisa baasaa uummata Tigraay baasee akka agarsiisutti mootummaan Tigraay haarota siyaasaa fi waraana biyyattii keessatti jijjiiramaa jiran nageenyaa fi tasgabbii biyyaa irratti dhiibbaa qaban hubachuun haalduree armaan dura kaa'an irra deebi'anii fooyyessuu himaniiru. Ibsi dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay toora Tiwiitara isaanii irratti maxxanse kun mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru seera qabeessa miti erga jedhee booda mootummaan ce'umsaa akka hundaa'ee mariin qaamolee siyaasa biyyattii keessa jiran hunda hammate akka jalqabamu gaafanna. Kunis gaaga'ama siyaasaa fi heeraa biyyattii mudateef furmaata kennuuf qofa kan kaayyeeffate ta'uu qabaa jedha.
Addi bilisa baasaa uummata Tigraay erga magaalaa Maqalee qabatee booda si'a lammaffaaf dhukaasa dhaabuun dura haalduree dhiyeessullee ibsa kana ilaalchisee haga ammaa gama mootummaa federaalaan deebiin laatame hin jiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabanne kanuma sagantaa keenya itti aanu waliin turtii gaarii. Fesa japsa Matesa fulfina Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu, garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorree qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar ashamaa akkam jirtu. Sagantaa haqaa fi hanqii har'aatiin waa'ee alaabaa fi itti fayyadama isaa irratti keessumaayyuu alaabaa bilisummaa Oromoo mootummaa Oromiyaaf fayyadamu faajjii sirna gadaa Oromoo fi alaabaa Federeeshina Itoophiyaa yookiin Kuush qabannee isiniif dhiyaannee jirraa itti dhiyaadha. Qopheechaan qophii tanaa Tufaa Dooyyoti. Dhiyeessan immoo Gurmeechaa Gammachuuti. Yeroon keessa jirru kun wayita Itoophiyaa keessatti wal waraansi hammaatee mootummaan aangorra jiru kufuuf kirkiraa jirudha. Kanarraa kan ka'e waan lamatu yeroo kanatti yaadamuu mala akka Oromootti. Inni jalqabaa kirkira mootummaa hubatamaa jiru kana keessatti qabsoo Oromoo bilisummaadhaaf taasifamu jabeessanii gara Oromiyaa walaba taatee ijaarrachuutti of cimsuudha. Inni lammaffaa immoo gocha haadha Oromummaa Itoophiyaan Oromoof qabaachaa turtee fi jirtu irratti wal mari'achuudhaan rakkoolee biyyattiin qabdu furuuf carraaqudha. Qabxii isa lammaffaa irratti kan dubbannu yoo ta'e immoo kirkira mootummaa yeroo ammaa mul'achaa jirurraa ka'uudhaan kufaatii mootummichaa waliin wal qabatee wayita dhimmi mootummaa ce'umsaa itti yaadamu waa'een egeree biyyaa dantaa fi haqni uummataa keessatti akeekamu ta'a. Marii ta'uu malu keessatti immoo waa'ee alaabaa fi mallattoolee kaayyoo safuu fi eenyummaa sabaa ibsantuu ka'uu mala. Dhimmoonni alaabaa Oromoo waliigalaa, alaabaa Oromiyaa fi alaabaa Itoophiyaa waan xiyyeeffannoon laalamuu qabanidhas. Sababni isaa alaabaawwan amma biyyattiinii fi Oromiyaan fayyadamaa jiran haalaan uummata Oromoo ibsuu hanqachuurraa uummatichi
gammachuu irraa hin qabu. Alaabaa sadarkaa biyyaattis ta'ee sadarkaa naannootti mallattoo barbaachisaa uummanni ittiin ibsamu ta'uurra darbee waa'ee seenaa, aadaa, qabsoo fi eenyummaa uummataa yookiin naannoo yookiin biyya tokkoo kan himudha. Kanumarraa ka'uudhaan Oromoon akka uummata guddaa gaanfa Afrikaatti mallattoo ittiin ibsamu alaabaa mataa isaa kan Oromoo wayyamni irratti waliigalu alaabaan lama tolfatee ittiin dhimma bahaa jira. Isaanis faajjii sirna gadaa kan tartiiban gubbaarraa gadi halluuwwan gurraacha, diimaa fi adii qabuu fi alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa kan irraa jalli diimaa, gidduun magariisa, walakkaa irraa odaa mataarraa bakkalcha qabuu fi biiftuun gubbaarra mul'attudha. Yeroo ammaa kanatti alaabaa naannoo Oromiyaati jedhamee waajjiraalee mootummaa Oromiyaa keessatti fannifamuu fi ijoollee Oromoo lola Tigraayitti duulchisuuf jecha warri bilxiginnaa yookiin OPDO kaleessaa Oromiyaa keessaa itti fayyadamaa jiran kun waan Oromummaa ibsu waan hin taaneef jijjiiramuu akka qabu hayyoonni akeekaa turan. Gama biraatiin ammoo alaabaa kan gadaa fi bilisummaa Oromoo keessaa tokko gatuun yookiin dhiisuun odoo hin barbaachisin lamaan uttoo dhimma bahuun malchiisadha. Alaabaan lamaanuu seenaa qabu, waan calanqisiisan qabu, qooda Oromoof oogan qabu. Walumaa galatti mallattoolee guguddoo Oromummaan ittiin ibsamudha. Kunis haala armaan gadiitiin hojiirra ooluu danda'a. Inni jalqabaa alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin Resistaansii filaa kan jalqaba ABO'n fayyadamaa ture ammamoo paartii bilxiginnaa yookiin OPDO'tiin alatti humnoonni siyaasaa martii fi uummanni Oromoo wayyamni itti dhimma bahaa jiru kana alaabaa mootummaa Oromiyaa godhanii seeran heerarratti tumudha. Kunis aarsaa uummanni Oromiyaa bilisummaa isaatiif kaffaletti gatii kan godhuu fi qabsoon Oromoo sadarkaa of duuba deebi'uu hin dandeenyerra gahee hireesaa ofiin murteeffachuuf gara tarkaanfachuutti akeeka. Oromiyaan alaabaa kanaan miseensa Federeeshina Itiyoophiyaa taati yookiin of dandeessee biyya taatii jechuudha. Kuni hojii caffee Oromiyaati. Paartileen siyaasaa Oromoo filannoo irrattis ta'ee tumsa yookiin gaaddisa tokko jalatti siyaasa Oromiyaa gaggeessuu barbaadan waan kanarratti xiyyeeffachuu qabu. Itti aanee kan ilaallu faajjii sirna gadaati. Faajjii yookiin alaabaa kana akkuma aadaatti yookiin barsiifataatti odoo hin taane seerumaan kan sirna gadaa taasisanii tumuun dansa. Caasaa sirna gadaatis Oromiyaa keessaa fi Oromiyaan alatti Oromoota jiranis hammatee aangoo beekamaa ta'e qabu taasisuudhaan seeran tumuun gaariidha. Kunis heera Oromiyaa fooyyessuudhaan caffeen naannichaa mana lama akka qabaatu baayikaameraa gochuudhaan caffee Oromiyaa fi gumii abbootii gadaa Oromoo kan dhimmoota aadaa, maatii, gumaa, waldhabdee sabaa fi gosa jidduu jiru araaraa fi kan kana fakkaatan irratti aangessuudhaan jiraattonni Oromiyaa hunduu mootummaa Oromiyaa jalatti gadaadhaanis akka bulan Oromoon addunyaa cuftii kan Oromiyaa keessaa fi ala jiru ammoo sirna gadaa tokkicha jalatti akka bulu gochuun ni danda'ama. Akkasi sirna gadaa Oromoo kan amma sadarkaa aadaatti qofa jiruu fi yuuneeskootti hambaa qaroomina addunyaa ta'e kana mala bulchiinsa Oromoo taasisuudhaan faayidaa sirna gadaa irraa argannu ol guddisuun hedduu barbaachisaadha. Oromoo yoo gadaa isaa jabeeffatee ittiin bule qofa aadaa siyaasaa badaa warra Habashaarraa baratirraa fayyuu danda'a. Hayyoonni gadaa irratti hubannoo bal'aa qaban qorannoo kanaaf barbaachisu godhanii yaada kana caalatti fooyyessuun dhiyeessuu danda'u. Faajjiin gadaa kan caasaa gadaa ta'e itti fufa. Gadaanis mala bulchiinsa Oromoo ta'a jechuudha.
Gama biraatiin ammoo alaabaan amma Itoophiyaan itti dhimma bahaa jirtu tartiiban gubbaa gadi magariisa, keelloo fi diimaa gidduun asxaa urjii kan geengoo cuquliisa ta'e irraa qabu kun jaalatamaa miti. Fedhiin uummattootas keessatti hin calanqisne. Gareen Itoophiyaa lumuxxii dullattiis ta'e warri federaalistii ta'e alaabaa amma jiru kana sadarkaa adda addaatti ni mormu. Warri Itoophiyaa lumuxxii fi dullattii faarsan hoggayyuu alaabaa lumuxxii Minilik akka filannootti dhiyeeffatu. Filannoon isaanii kun immoo saboota biyyattii harka 70 ol biratti fudhatama hin qabu. Oromoonis gama isaatiin teessumaan diinagdeedhaan akkasumas baay'ina uummataan handhuura biyyattii kanaa waan ta'eef uummattoota kuushii fi kanneen biroo waliin ta'eef filannoo alaabaa Itoophiyaaf ta'uu danda'u faajjii sirna gadaa kana dhiyeeffachuuf ni danda'a. Sababni isaatis dhugumatti yoo dubbanne Itoophiyaan irra guddeessa biyya kuushotaati. Barreessitoonni hayyoonni seenaa loogii malee barreessan dhugaa kana kan hubatan Itoophiyaan biyya kuush ta'uu ragaa bahuufi. Kanaafuu filannoo dhiyeeffannu tokko malee alaabaa lumuxxii fi kan amma hojiirra jirus mormuurra filannoo qabaatanii mormuun dansaa. Sunis waan harkaa qabnu kan nu fakkaatuu fi warra nu fakkaataniifis ta'uu faajjii sirna gadaa filannoo taasifachuudha. Yeroon ammaa kunis yeroo ce'umsaaf itti qophaa'amuu qabu keessa waan ta'eef ce'umsa dhugaa fedhiin uummattoota hedduu keessatti dhugoomu taasisuuf dhimma kanarratti yaaduun barbaachisaa ta'a. Sagalee Oromoo nu lallabdaa, eenyummaa Oromootiif kabaa qabdaa. Asirratti wanti sirriitti hubatamuu qabu alaabaa Itoophiyaa jiru kana hadheeffatanii mormaa federeeshina Itoophiyaa ammoo jaalachuun waliin hin deemu. Federeeshinichi itti fufataanan alaabaa waloo tokko qabaachuun dirqama. Kan jiru qofa mormuu osoo hin taane filmaata dhiyeechuun fardiidha jechuudha. Kanaafuu Oromoon alaabaa Itoophiyaa amma jiru kana mormuurra darbee federeeshina Itoophiyaatiif alaabaa filannoodhaan dhiyeessuu tokko qabaachuu qaba. Kan kanaaf tolu ammoo faajjii sirna gadaa kana. Faajjiin kun Oromoorra darbee hortee kuush keessattillee fudhatama guddaa qaba. Seenaan dhugaa Itoophiyaas kan ibsu biyyattiin dhaloota Kiristoosiin dura bara 5000 dura irraa kaasee biyya kuushotaa akka turte waan ibsuuf faajjiin sirna gadaa kunillee sadarkaa biyyaalessaatti fudhatama guddaa argachuu kan danda'udha. Qorannoo fi waliigaltee gahaa gochuudhaan alaabicha irratti mallattoowwan uummata biyyattii tokkoomsuu danda'an itti dabaluunis ni danda'ama. Asirratti alaabaan kun alaabaa biyyaalessaa ta'ee kan sirna gadaas ta'uu akka danda'u gochuun ni danda'ama. Alaabaan dhiiga qabdaa. Walumaa galatti dhimma kana yoo guduunfinu alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi faajjii sirna gadaa keenyatti dhimma bahuuf nuti akkuma uummata kamuu haqa qabna. Mallattoolee ittiin beekamnutti fayyadamuun akka uummata tokkootti hiree keenya ofumaa murteeffachuullee haqa itti qabna. Alaabaawwan kunneen akeeka yookiin kaayyoo gatiin guddaan itti kaffalame bakka bu'u. Akeekaa fi kaayyoo gatiin guddaan itti kaffalame kanarratti abbummaan keenya kan mirkanaa'u alaabaa fi mallattoowwan Oromoo ibsaniin yoo mirkaneessine gaarii ta'a. Horaa bulaa deebana. Ana
Saniif lafeesaa cabsaa mateesaa fulfinaa. Kenya ati no fifaya ediblu chama Kenya alama Oromia keso kesa Kenya ati no fifaya ediblu chama Kenya alama Oromia alama Oromo faji wala buma itali galafe. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna.
sagantaa haqaa fi hanqii torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.